Jireenya uummata naannichaa bu'uurarraa fooyyessuuf hawaasummaa keessatti haa ta'uu dinagdeedhaanis siyaasaanis fayyadamtootaan turre hirmaannaa isaanis daanga'aa ture. Mootummaan keenya namaddii dhaabbatee nu deeggaraa. Sadiin gurmoofni hojii kana jalqabneerra. Ofii kootiif argachuu dowwaa osoo hin taane dubartoota akka kootii hojii dhabanii jiranuuf hojii uumuun koo anaa fi amma immoo baabura lammataa kanaa ani usanni isaanii itti dabalan. Itoophiyaan biyya sirnoota darban garaa garaa keessatti bulchiinsa olaantummaan dhiiraa keessatti dagaagee mallattoo hawaasaa ta'e ol guddattoonni dubartoota xiqqeessuu aadeeffatanii ilaalaa guddatan turte. Dubartoonni walakkaa uummata biyyattii ta'an keessattuu baadiyyaa jiraatan yeroo isaanii ijoollee guddisuu, qoraan cabsuu fi bishaan waraabuu akkasumas midhaan aramuu fi guuruun dabarsan irra caalaan ga'een isaanii hojii mana keessaa ulaa olii ta'uun beekama. Biyya dubartoonni 25% ta'an murtee abbaa warraa isaanii fi dhiisan 50% immoo miidhama namoota isaan waliin jiraatanii fi saaxilamoo ta'an akkasumas 40% osoo umuriin isaanii hin gahin heerumanii fi 20 gadi kan ta'an qofti barnoota kutaa 12ffaa xumuranidha. Faallaa sirnoota darbanii gochaan muummee ministeera Itoophiyaa jijjiiramaan booda aangootti dhufanii Dr. Abiy Ahmed teessuma ministeerota 20 keessaa walakkaa dubartootaaf kennuun dubartoonni aangoo mootummaa qabatanii amanummaan hojjechuun jijjiirama fiduu akka danda'an qabatamaan mul'iseera. Gochi kun dubartoota moggaatti dhiibaman gara gidduutti fiduun guutummaa naannolee biyyattii keessatti dubartoonni sochii siyaasa dinagdee fi hawaasummaa keessatti qooda fudhachuun shoora isaanii akka taphatan taasiseera. Mootummaan naannoo Oromiyaas mirga dubartootaa kabachiisuun cinatti hirmaannaa fi fayyadamummaa isaanii sochii siyaasa dinagdee fi hawaasummaa keessatti qabatamaan mirkaneessuuf ga'oomsuu, hanqisuu, dinagdeen akka of danda'anii fi xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa guddinaa fi misooma dinagdee ariifataa fi tuffiinsa qabu fiduun fayyadamummaa lammiilee haqa qabeessa ta'e taasisuuf jireenya uummata naannichaa bu'uurarraa fooyyessuuf sochii misoomaa gama hundaan taasisaa jiru milkeessuuf karoora imala badhaadhinaa ixataa ta'e baasee hojiirra oolchaa jira. Durarraayis barmaatilee adda addaatiinis dubartoonni hawaasummaa keessattis haa ta'uu dinagdeedhaanis siyaasaanis fayyadamtootaan turre hirmaannaan isaanis daanga'aa ture sadarkaa barbaadamutti kan dhufe miti. Haa ta'uti garuu jijjiiramaa as wanti jijjiirame jira jechuudha. Hojiiwwan gurguddoon hojjetamaniiru bu'aa guddaan isarraa argamaa dhufeera. Keessattuu hirmaannaan dubartootaa siyaasa keessatti jiru jijjiiramaa as sadarkaa ministeerarraa jalqabee dubartoonni sadarkaa ministeeraatitti parsantaa 50 akka ta'an gochuu dabalatee mana maree sadarkaa biyyaa paarlaamaa akkasumas caffee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hirmaannaan dubartootaa akka dabalamu hojii guddaan hojjetameera. Kanaanis sadarkaa paarlaamaatti parsantaa 42 dubartoonni paarlaamaa keessa akka galan ta'ee jira. Sadarkaa caffeetittis parsantaan 47 dubartoonni miseensa caffee ta'anii hirmaannaan dubartootaa qaama seera baasus seera hiikuu fi seera raawwachiisuu keessatti karaa guutuudhaan akka mirkanaa'u gochuu keessatti hojii hojjetame bal'aadha jechuun ni danda'ama. Waggoottan 5 darbanitti hirmaannaa dubartoonni dinagdee keessatti qaban dabaluu dinagdee isaanii fooyyessuu fi inisheetiiviiwwan garaa garaa bocamee hojiirra oolaa turenis jijjiiramni bu'uuraa mul'achuu eegaleera. Jijjiirama as inisheetiiviiwwan gurguddoo akka biyya keenyaatti akka naannoo keenyaattis mul'achaan turre. Kanaan dura kan hin baratamne gama baadiyyaatiinis haa ta'u magaalaa keessatti bocuudhaan hojii gurguddaan bu'a qabeessa ta'an hojjetamaati kan jiranii. Kana keessatti immoo dubartoonni qaama hawaasaa walakkaa ta'an kun akkamitti fayyadamuu ta'u kan jedhu san qaama dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojii guddaan hojjetamaa tureera. Baroottan darbanis inisheetiiviin dinagdee dubartootaa kophaatti of danda'ee bocamee kilaasteraan qoodamee haala qabatama
naannoo keenya potenshaala jiru giddu galeessa godhachuudhaan karaa bahaatiin maal hojjetan gaariidha. Seentarii kanarratti maal irratti xiyyeeffanne bu'a qabeessa ta'u akkasumas lixarrattis kaabaas kibbas iddoo hundatti addaan qoqqoodamee hojii guddaan hojjetamaa turee jira. Naannichatti dubartoonni mirga mootummaan kennameefitti dhimma bahuun barmaatilee badaa kaleessaa hambisuu fi mirga walqixxummaa isaanii kabachiifachuun cinatti fayyadamummaa isaanii gama hundaan mirkaneeffachuuf hojjechaa jiru. Akkasumas dhuunfaa fi waldaaleen hojiiwwan garaagaraa irratti gurmaa'uun hojjetanii fayyadamoo ta'aas jiru. Bu'aa argataniinis jireenya isaanii fooyyeffachaa boriifis qusachaa jiru. Sadiin gurmoofni hojii kana jalqabneerra. Hojii kana dhuma hojjennu carraa waajjira dhimma dubartootaatiin nu uumame mana kanallee argannee jirra. Bakka hojii hin qabnu turre bakka oomishaa kana nu kennisiisanii asitti hojjetaa jirra. Nullee carraa nama baay'eetiif uumnee jirra. Hojjettoota baay'eetu nu jalaan hojjetaa jira. Sanumarraan kaanee immoo utuma guddannu amma hirkattummaa jalaa baanee leenjii dhufe dhimmi dubartootaa hubannoo naa kennuu bahee hin baradhaa. Barumsa sanirraa ka'ee gara dinagdee kiyyaa seenee araqee mana namaatitti baasaa ture. Daa'imti tiyyaallee mana namaa baastee biddeen gabaa bitadhee ijoollee kana barsiifataa ture. Waaqa galannaa ga'u mootummaa keenyallee galannaa ga'u barumsa kana fudhadhee araqee kana dura ubboon baasaa gara maashinii deeffadhee horii namaa qallabee horii namaa sanillee keessaa bu'aa saniin horii bitadhee horii aannanii lafan qotadhullee horiin kun wanti horiin kun hojjetu waan maraan nu xaqqaba wanni badu hin jiru. Amma kompoostii isaatiin illee midhaan facaafataatii ijoollee kiyyallee barsiifataatii horii aannaniititti ce'ee amma horiillee horsiisaa jira. Ajaaksii oomishuu irratti gurmuufnee hojii jalqabnee miseensi waldaa keenya namoota 4 dubara 3 fi dhiira 1 garuu eeggattummaa kan jedhamu jala bayeera jedhee yaadaan jara kanaaf iyyuu carraa hojii nama amma kanaaf uumeera jedhee yaadaan. Kan inni irratti gurmaa'e bunaa kaanii daakuu irratti hin gurmaa'e jalqaba jechuudha. Amma garuu biddeenatti dabaleera. Duraanii biyya ormaan ture amma immoo biyya koo irratti deebi'ee hojii kana hojii saamunaa uumamaa saamunaa reetii babal'iseen biyya kootii. Jalqaba yeroo yuunivarsiitiidhaa eebbisamee bahu waanuma hojii mootummaa duwwaa qacaramee hojjedhu natti fakkaatee ture. Garuu bukkeedhaan immoo dhimmi dubartootaa gorsa kana naa kennee gara hojii kanaatti galee hojii kana argachuun koo anaaf carraa guddaadha. Akkuma kanallee hojii ofii kootiif argachuu duwwaa osoo hin taane dubartoota akka kootii hojii dhabanii jiranuuf hojii uumuun koo anaaf gammachuu guddaadha jechuudha. Jireenyi koo kaleessaatiif har'aa amma kanarra walirra jijjiirama qaba jechaadha. Jijjiirama baay'eetu jira. Baay'ee faayidaa qaba. Maaliif faayidaa hin qabne? Hojiin yoo tuffatan faayidaa ofii mataa dhaban malee hojiin hin tuffatamus waan ta'eef faayidaa qaba. Jijjiirama qaba. Nama taa'utu jijjiirama hin qabne malee namni hojjetu jijjiirama qaba. Chaayinaan nurraa fudhachaa jira. Chaayinaan amma biddeen 300 soo barbaade akkuma nu waasisanitti fudhata. 200 soo jedhanii geechinaa fi 150 soo jedhanii geechinaa fi in fudhatan biddeen jechaadha jaalalummaa fudhatan. Warri hoteelatis dhufanii nurraa fudhatan jechuudha. Kana caalaa immoo gaafa ibsaan nu galee harka keenya diignee hojjenne bunna beetiin hundumtuu nurraa fudhataa hin jijjiiramne abdiin qaba. Birrii 10 gurgurraa kaartoonii isaa immoo birrii 600 jechuudha. Yommuu Addis Ababaadhaa garuu dhufu amma birrii 720 irratti amma birrii 750 irratti 50 gurgurama. Garuu asirratti gatii isaa gadi goonee kwaalitii isaa immoo eegnee hojjetaa jirra jechuudha. Waammanuu waa xiqqoodhaan jammarree amma alhamdulillah hawaasa bakka biraan geessaa gabaa gurguddaan geessaa karaa biliidaan geessaa karaa yabbuun geessaa baay'ee jijjiiramatu jira alhamdulillah jarris immoo baay'ee. Kaapitaalii xiqqaan qaban ture arramoo maashinii kana birrii miliyoona 4 maashin liiziidhaan kanan fichisiisa. Of danda'uu biraayyuu dabarfannee namoota 6 of jala irratti qaxarree hojjechiisaa jirra. Eeggattummaa kan jedhamu jalaaf ba'eef amma biyaansi dubartoota 4 kan ana wajjiniin hojjetan jiru akkasumas dhiirota nama 5 ol kan na wajjiniin hojjetan jiru. Kana jennaan eeggattummaa kan jedhamu jala bayeera jedhee yaadaan jara kanaaf iyyuu carraa hojii nama amma kanaaf uumeera jedhee yaadaan. Horii sanirra iyyuu taree horuma san horsiisati mana hoteelatillee banadhee hoteelattillee ce'ee jira. Mootummaan keenya namaddii dhaabbatee nu deeggaraa waaqayyo galanne haa ga'u hin baradha barumsa karaa qonnaatiin
maasaa kiyya akkaataa itti facaafadhu warri hojjetaa misoomaa gandaaf ramadame nu dubbisaa nu laalaa horii kanallee nu to'ataa jiranii anillee waan na barsiisan hin fudhadhaa akka nama tokkootitti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii dinagdee dubartootaa irratti qopheeffadhe asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.